السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله يكمل الدبير. زورو اللي بيجاوا تو السنة سايمتي تكون يتعيده. سو منك كه؟ دريد. ما لير لولو كنا كه. أتى تفتح تلجيتير ما تجير. ما أنا في توتال شو رجعت يا موكا. أي لولو كيسان كه يتنا كيسانين ميكام. الله. ما تدري برسا جاكو جاتيرا. Maroko kabaré. Maroko kabaré. Maroko kabar. Maroko. Look yo, so whatever. Bishani lulu kata. Bishani lulu kata ni. Mama nama kulfisi sunara argite. Walje chile tayi mali mal tijir. Mal ter. Amal tay. Bishani lulu kata njechu manjechu. Bishani lulu kata. Mara wani nyata ninjiru. Ma. Ay bishani mal lulu kata alalto. Bishani mal lulu kata alalto. Ma ate so mana gabdu. Kaba kan le bishani mal lulu kata. Nyan ninjiru. Yo jiraatu. Dirqama nyaanni qophaa'u qaba. Bishani lulu kata mu. Dirqama nyaatamu qaba jechuudha yeroo sooma. Nalle galuu baatu. Amma maali lulluukki kee waajee teettennan jeeni. Hatta akkuma nama nagaranyaa. Maaltu si kofalchiise waan nama kofalchiisu narra jira moo anumatu nama kofalchiisa maaltu maatte? Ay maali ka lulluukki bishaanii lulluqatanii maalidha osoo nyaanni? Maal rakkoon jira bishaanii yoo lulluqatte bishaanii yoo lulluqatte mee rakkina qaba naani? Yoo hin jiraanne rakkina hin qabu hin jira kaa nyaata osoo jiru akka itti hojjechuun barbaanne ka hojjechuun barbaanne. Maa? Balqaan argatu hojjechuun. Mirga kiyya? Guyyuma hunda kushiinaa biddachuu kushiinaa san keessa tankaraate taa'u. Maal inni biri waan turaan hin qabne isaa fiddera. Bakkaan hojjetu kaa guyyaa hunda obburaanatu kaa lulluuqeenatu qopheessaa takkaa shoormaa takkaa saamusaa takkaa maaliyyoo. Nasana jala kushiinaa kana keessatti hojjedhu bakka bishaanii lulluuqadha. Yoo argatte nyaadha bakka hin hojjedhu. Anu bakka kushiinaa kana keessa gubataa oolmaa kana hunda hojjedha. Mad school assignment. Guyyama tokko xaara qopheessitee jirta. Mee ani suni haafuuti. Ani yoo bahee galuhan maaliif waan bahu si fakkaata? Taphadhee waan galu si fakkaata moo baheetiniin yookaan dalagaa deemaa yookaan iskuula deemaa assignmentii hojii mataan na dhukkubee gala. Dhugaadha hin ulfaata hojiin mana keessaa akka ulfaatu sirriitti beeka keessattuu ijoollee waliin. Garuu immoo anillee taphaaf hin bahu hojiidhaaf jireenya keenya jijjiiruuf himi. Amma agartee akka kiyya waan fakkaatu akka nama fakkaata shakaaree dhumate qamadii meeshaa waan fakkaatu. Alla sinaaf ni argite? Simaa garuu? Maasi jijjiirame? Na jijjiiramte. Waan akkanaa duraan sirraa argee hin beeku maaliin? Maal guyyaa keessa namni jijjiiramuudha namni fedhiin isaa gowwaa baay'ee jira maal dirqama kushii nama kana keessatti hojjetaa ooluu qaba jechuudha. Ani dadhabu ramadaanaa lidda san irratti kaan hojjedhu ati hojjettu guyyaa tokko fidisi gargaara fidanatu qopheessaa jettee beektaa? Assignmentii biizii ta'eetiniin gala malee ani waa si gargaaru dadhabeeti hojiin mana keessaa akka ulfaatu sirriitti beeka. Aguma feete biizii taatu aguma feete dadhabdu aguma feete sa'aatiin si olan qabu baatu yeroo takka sa'aa keerraa assignmentii fedhistee waan gargaarte maal ta'a? Hagama gidduun sun nama miidha. Hagam nyaata san hojjechuu naga nama miidha. Hagam ijoollee naga mataa nama nyaata. Guyyaa argitee beektaa? Ilamee sitti hima dhagaye. Dubbiin kee sirriidha. Si gargaaruu qaba yeroo qabutti. Ijoollees ta'ee nyaata godhuu ta'ee waan danda'uun yeroo qabutti
si gargaaruu qabu. Garuu immoo ani bayeetiin dalagee iskuula dhaqee hojii iskuulaa wajjin mataan dhukkuba oolee achi immoo bayee dalagaa deemee waan silaa mana kanatti nyaata wanni irra kennu waa daladdu malee ho'i jira. Kana mara ka dalagu eenyuun dalagee kana mara yoo galu yoo ati immoo teettee akkuma nama wanna baalabbaataa akkana yoo gataa isaati ani mee maal haa godhu? Yaa bakka anillee yeroo fedharee bakka maal guyyaa hundaan hin dirqama nyaata hojjechuu qaba. Yoo fedhe iskuula kee dhiisuu hin dandeessa. Bakka ima barattee kadhumatu na gara. Jireenyi kennuu? Jireenyi kennuu maal haa ta'u? Jireenyi ilmaan tana maal yaa? Maal iskuula malee hin jiru jireenya. Ani wanti jedhee yoo jiraate guyyaa tokko assignmentii naga fedhe biizii si godhu iskuulli biizii si godhu ofirraa dhaabiitii ifxaara hojjedhuutii qopheessii ilaala. Ila dhagaa ijaartiiti. Kuni hunduu yeroo namni wal gargaaruun sirrii. Abbaan manaa haadha manaa ofii gargaaruun sirriidha. Kuni waan jiru dhugaa ta'eeti. Garuu immoo walii beekuu barbaachisa. Taa'anii mari'achuu barbaachisa. Ji'a Ramadaanaatiin ati kaatee irra lakki waan dalagu jettee yoo ka murteessitee na eegdu ta'e anillee hamileen ani qabu sun narraa gadi hir'ataa deema. Na ilaa gadi bu'aa deema. Hamileen kiyya hamilee kan keeti ka maatii kanaati. Anaafati yoo waliin mari'anneetiin waan tokko argitee jireenya keenya kan sirreessine yoo ta'e eenyu nu sirreessuu danda'a. Ilmaan tanallee ilaaluu qaba. Ilmaan tun nu laaltee guddatti. Yoo ati har'a akkana taate ijoolleen tun boru akkas taate jechuudha. Kanaaf wanti asi gorfadhu ani yeroo qabutti yoo ofii yeroo qabutti si gargaara. Uummata akka rakkoon hin jiru. Garuu immoo walii beekuu nu barbaachisa. Ani sii beekuu qaba atillee naa beekuu qabda. Akka ani sitti dabaa hin jirrellee naa beekuu qabda. Akka ani biizii ta'ee yeroo hin qabne naa beekuu qabda. Har'a otoo baay'eetiin ani fiigee kaan garana jedhee waa fituu baadhee akkana gammachuun hin jiraatu. Namni fuulli waan muka mul'atu yoo waa dalagan. Kanaaf anaafati walii gallee waliin mari'annee waan kun mara ijoollee teennaaf fakkeenya ta'uu qabna. Sii gala? Kanaafuu yoo yeroo qabdu na gargaarta. Sii gargaara rakkoon yeroo gadi immoo assignmentii illee dhiiste. Assignmentii dhiisi bakka jettu san qofa. Si muddine kan yeroo qabu galchu. Rakkoon hin jiru san yeroo si gargaaru yeroo qabaannaan si gargaaru. Homaa duraan illee hin tinne yeroo madhabe malee. Hayyamma akka araaramu. Araaramu bakka. Homaa akka rakkoon hin jiru. Ana jalaa naare harka akkana godhini amma kaa gara irbaata ifxaara kennaa nu deebitee fi soomana. Afoo ilaalillee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video keenarraa akka barattanii fi akka itti bohaartan abdii qabna. Video kana kan isin hojjenneef maatii keessa wantoonni akkanaa waan jiraniif gorsa akka isinii ta'uu fi akka irraa barattanii fi dhaggeeffattoota keenyaa fi daawwattoota keenyaaf waan beeknurraa waan dhageenyurraa waan mana keenya keessa jira jennee yaannurraa gorsa isinii dabarsuu fi akkuma argitan kunoo iftaarri keenyaa har'aallee ajaa'ibaaf toleera. Kuni actioniidhaaf malee isinumatti gochaan argisiisuuf malee mana keenya keessa wanta akkanaa jira jechuuf miti. Kanaaf viidiyoo keenyarraa akka barattanii fi akka itti bohaartan abdii qabna. Viidiyoo keenya immoo hanga dhumaa daawwachuun yaada keessan kennaa isiniin jenna. Bakka sirreessuun yoo jiraate bakka kana sirreessaa jechuun koomentii jalannuu barreessaa. Viidiyoo keenya immoo like, share gochuun namoota biraan gaa isiniin jenna. waan nu daawwattaniif galatoomaa isin jaalanna. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.